yoo sitti fakkaatu jechuudha uumatima keessuma kan keetittu astasasabiin kan kee yeroo yaaddu yeroo asaabdu yeroo ati achi indoomu yeroo ati achi dhattee bira isa bira dhattee daa'ima kana ijaan isa agarsiisti sababni majammaraan iyyuu jalqabni iyyuu lola isaanii siin jalqabeeti sababa kan keetini waan ta'eef jechuudha nagaa fayyaa qabanii turani nagaadhaan jaalalaaf kabajaan waliin jiraata turan guyyaa gaafa takka isaanii afaan walitti darbu argeen beeku yeroo dheeraadha kana isaan faana ture jechuudha yeroo dheeraadha aga amma kan hin jedhamne osoo waa'ee yuutuubii kana maal akka inni ta'e irraa hin beekne isaan hordofaa ture kanaaf guyyaa gaafa takka isaanii afaan jala wal ba'u argeen beeku ishinis amala qabeetti innis amala qabeessa jechuudha sumatuyyuu sababa ta'e dhufe sumatuyyuu jidduutti sheexana waan ta'e uume fide atis immoo maa gochuu hin dandeenyu jaalalitti akkana si godhaa jira jaalalitti si maraachaa jira ato fikeetii maraachuu osoo hin barbaadin isa keessa kee jirtu si maraachaa jira jechuudha sitti murteessuu hin dandeenyu arra viidiyoo yaasuu dhaggeeffadheen jechuudha kolfii garaana dhukkubse kolfii garaana dhukkubse jechuudha dhugaa rabbi kolfii garaana dhukkubse maal jedhee seetani mucaan kan nin deema jetti mitire nin deema jettiin achi paaspoora naa baasii nin deema sijjammaraan jikkoo isaana deella shimannaate deemteen baafattu paaspoora baafachuu barbaadatan maal qalladani kun qaldii dabar dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha qaldii dabar qalladaa jirtani jechuudha malee paaspoora deemtee baafachuu dandeessa bar ani oggaa meeqa kana sitti fakkaata oggaa kurna kan oggaa kudhan darbe jechuudha oggaa kudhan darbe ofii kooti fenni inteni deemee baafadhe paaspoora ishee hande maal jetta ofii kooti fen deemee baafadhe xooraayilochi maal jechuudha finfinnee keessa jirta xooraayilochi deemee baafadhu hindi maal asuuta ofii koofin jechuudha adaamar inteni irraa ati adaamaa jirta miti adaamarraa dhattee baafachuu dandeessa adaamaa keessa iyyuu hin jira na fakkaata paaspoorri iddoo itti baafatan hinde maal asuufta ani ilaal jechuudha sabbatarraa inteni dhaqeetanan ayyarteenaa baasii lakkoofsa 3 yaabbadhe qocce jedhee hospitaala funduratti bu'ee dhaqee jechuudha dhageessa sitti nima dhaggeeffadha xooraayilochitti na buusaa hin je'eeni nan ilaalladhe barreeffama achi ilaalladhe sanan booda xubbadhe otoo bakkee hospitaalaan ga'e hospitaala karanatti irraa bu'ee baasii lakkoofsa 3 tirra sanan booda ofii kootiifin dhaqee baafadhe jechuudha ofii kooti nama takka otoo qabate ergasii immoo ofii nama hin beekne nama meeqa geesse ofii kooti ati amma kana geesse magaalaa keessa jiraatte sijjammar ani jechuudha yeroo sana magaalaa keessa iyyuu badaa hin turre ani kanan jiraataa ture magaalaa sabbataa keessadha haa ta'u malee immoo sanaan duratti dhaloonni kan kun gaxarii ture jechuudha oggaa 5 moo 6 ergan magaalaa sabbataatitti dhufe sanaan booda gara oggaa 5 achi keessa ture 5-6 waan akkasii ture sanaan booda kophaadhuma koo dhaqee baafadhe jechuudha maal paaspoortii naa baasii hindii ala bazaachuu hinde hin baay'istani waa'ee kanaati irratti dhugaa maal daa'imaati deemteen baafattu maal ama rakkistu hindii dhugaa qalliidhuma barbaad ani si shakkeeyyuu jechuudha ani si shakkeeyyuu maaliif samuuna kana liivirra wabii wajjin jechaarta sin ilaala bar waan sin ilaala sitti fakkaata miti sin ilaala isin naan argitan garuu ani numan isin arga jechuudha cheers jettaan cirraash cheers jettaa buna wal qaqqabde ani immoo jette be ani Sayidooni ani nana mana waan ta'eef innis na amana osoo inni wanna fedhee godheeyyuu amaanatti hin fakkaatu maal jechuudha amaanatti fakkaatu inni achi rakkataa jira achi sababa kan keetiin ijoollee isaa dhabaa jira sababa keetiin manni isaa diigamaa jira ati ganaa odoo wanna fedheeyyuu amaanatti hin fakkaatu Sayidoon amma sitti hin dubbatu malee keessa isaatti laasitti gubataa jira akkaataa ati godhataa jirtu kanatti jechuudha hinde maal si godha taa'ee dubbisaa jirta miti dubbisaa jirta taa'e achi dhattee ittuu billixii ijoolleerraa fageessuu barbaadde moo hinde maal taate intalli fayyaa miti ijoo hin gorsanii dhageessu illolanii hin dhageessu ay kuni dhakaadha dhugaa dhakaa wayiiti kunoo gorsa namaa hin dhageessu lola hin dhageessu dhakaa gara ofiisiitii jette sanatti malee bakka dhakaan barii
ati bakka inni bakka tokkotti dhiinaatti darbatte ofiisaati in konkolaataa deeme bakka sana bakka ati darbatte sana dhiise yookiin bakka sana osoo hin gahin gara biraatti faade si harkaa konkolaataa beektaa. So ayyuu jechuun dhakaa akkas jechuudha bakka dhakaa innaa gara tokkotti darbatte gara tokkotti si harkaa konkolaatu. Kanaaf iyyuu maal mucana mara geestaa paaspoortii baasi deemee baafachuu barbaadda taanaan tayyib nama moo viizaa hojjetee namni seera gargaachuu jiraate maaf dhaqiitti saayidoo ilaali ijaan jettee raawwattee ittiin ergirre bakka inni jirutti dhaqanii haa ilaalani. Maali qaldiin akkana maali diraamaan akka kana maali qaldiin akkana qaldii kana dhiisaa kun qaldiidha bar namsee namaatti hin qalladina. Daa'imti duudan tuni bar ofii keessanii bar nyaatanii dhugdanii aga beellee yoo ta'u umrii aga tanaa geessanii jirtu. Daa'imti tuni bar ganaa waa meeqatti si eeggataa jira. Waa meeqa bar nyaatteeyyuu garaan guuttanne daa'imti tuni. Kan qilleensa fi bahararra walii gadiin isheen deemaa jirtu kun nama maal qalladdu qalbii keessa jirtu sinama qalladaa jirtu gaama keessanitti ajaa'iba qabdani dhugaa ajaa'iba qabda ayyuu dhugaa naarsiteeyyuu ani sammuuna kana nan liivi TikTok irratti naasi argayyuu rirgootee naarsitee jirta hindi seedoon na dubbisee jira nagaa qabaa jettee haasaa turte dheengadda na dubbisee nagaa qabaa fayyee jira akka duraanii miti jettee dubbataa turte. Arama achi deemuudhaaf maaltu si intini godhere maaltu si hanga baggabere tara gagga taa'i namsee horadhu nam guddaadhaati bara amma nam guddaa taateetta bakka haadha manaa taateetta nam guddaadha bakka akka daa'ima akkuma innaa kaanii asifachuu utaaltee kaan kabaltee kaan kan lafaan dhooftu sitti fakkaateen balatti darii taateerta baratamma haadha manaati bara haadha manaa jettee waamamta bara jaartii ebeduu jedhamtee waamamta bara kana beekta miti. Malee akkuma kalbisaa ayyaantu intala ebeluu tiimiti kan jedhamtu ayyaantu jaartii saayidoo jedhamtee waamamta. Kana beekta miti? Hindi ani iyyaasu na kubalchiise malee. Video sana jalqaba irra sanii kaa dhugaa rabbii jalqaba irra sanii kaa hin dhaggeeffattani. Nan kolfe dhugaa waaqaa nin kolfe jechuudha. Amma jedheen bar amma ati deemuudhaaf akkana jirtu kana. Gaafa achi deemtee jedhee Sumayyaanii amala qabeettidha mala qabdi nama beekti hudduu keessa raamurti hudduu keessa raamurti morma keessa raamursiisti osoo ijaan sin argin nama si ajjeechisti jedhee nan kolfe dhugaa waaqa viidiyoo sana kolfumaaniin xumure jechuudha kolfumaaniin xumure. Annaan so kuni jechuudha waan ta'uu qabu miti ayyaantu waan yaadamullee qabu miti iyyaadafoo taate dhuguma abbaa manaa keetiif iyyaadafoo taate dhuguma hin jaallatta yoo taate akkaataa inni ilmoo isaa fi haadha ilmoo isaati walitti deebi'u barbaade. So ati amma achi deemte ittuu ati achi deemteeti micayyoon kun daa'ima kana akka isatti deebi'an taasisti yoo sitti fakkaatu jechuudha. Uummata amma keessuma kan keetittuu astaasabiin kan kee yeroo yaaddu yeroo assaabdu yeroo ati achi indoomu yeroo ati achi dhattee bira isa bira dhattee daa'ima kana ijaan isa agarsiisti. Sababni majammaraan iyyuu jalqabni iyyuu lola isaanii siin jalqabeeti sababa kan keetiin waan ta'eef jechuudha. Nagaa fayyaa qabanii turani nagaadhaan jaalalaaf kabajaan waliin jiraata turan guyyaa gaafa takka isaanii afaan walitti darbu argeen beeku. Yeroo dheeraadha kana isaan faana ture jechuudha. Yeroo dheeraadha aga amma kan hin jedhamne osoo waa'ee YouTube kana maal akka inni ta'e irraa hin beekne isaan hordofaa ture. Kanaaf guyyaa gaafa takka isaanii afaan jala wal ba'u argeen beeku. Ishinis amala qabeetti innis amala qabeessa jechuudha. So sumatuyyuu sababa ta'e dhufe sumatuyyuu jidduutti sheexana waan ta'e uume fide. Atis immoo maa gochuu hin dandeenyu jaalalitti akkana si godhaa jira. Jaalalitti si maraachaa jira. Ati ofii keetiin maraachuu osoo hin barbaadin isa keessa kee jirtu si maraachaa jira jechuudha. So sitti murteessuu hin dandeenyu. Kanaaf iyyuu garuu kan hunda keessattuyyuu wantoota sababa keetiin ta'e hundumaa irraa yaadataa irraa barataa obsa qabaataa deemuudha kan si barbaachisu jechuudha. Obsa qabaataa deemuu kara inni ittiin daa'ima isaa argatu fala isaaf barbaadu malee ati achi deemtee maal gochuufidha. Intee laraasish bichaan waan deemte taasibi. Ofii keetii bichaadhaaf yaaddaa. Achi deemtee yaraasishin mitfalliguu nagar litti hino guuttachuudhaaf wanta barbaadu jechuudha achi deemtee. So daa'ima kanaaf yaadi. Daa'ima qilleessa irratti
akkasittiin qilleessa keessa urgufamaa jirtu kana. Kanaaf iyyuu jechuudha ayyuu wanni isin jiru tokko jiraate wantoota akkanaa itti deebitee too in dubbatin irree in hojjetin irree waan ta'uu hin qabne waan godhamuu hin qabne waan yaadamuu hin qabne jechuudha wanni kun. Si jaalanna si kabanya obboleetti kenna akkaati miidhamtu feenu tasuma iyyuu jechuudha. Ani gara kan kootiin akkaati miidhamtu fedhu. Miidhama kee irratti ani si waliin hin jira. Balleessa kee irrattis immoo suma waliin hin jira. Sin dhiisu gaafa sanas gaafa balleessites sin dhiisu. Gaafa tolchites immoo akka obboleettii kootii tokkotti si bira dhaabadha. Gaafa balleessites balleessa kee keessatti si bira dhaabadhee waan sanarraa akka deebitu sitti himaa jechuudha. Amman beeke takka. Anis beekee osoo hin taane anguma wallaallinatti kan kootii. So akkasidha. Wanti balleessi tokko jiraate dhiifama naa godhaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo namoonni harna akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taatanii wal jirtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa kan hundumaan guutaniif guddaa galatooma hanga waan biraa qabannee dhufnutti horaa bulaa deebana.